እሺ maqaan koo Yaadasaa Budiraan jedhama. Kan dhufee Wallagga irraati. Kan jiraatu safaruma kanadha. Ani dubbachuu barbaadu waa'ee obboleessa koo kanaadha. Obboleessa koo kanaan gibbii tokko jiraanna turre baay'ee isheenis innis haasa'eera. Baay'ee dhukkuba ture akkuma isheen dubbatte marfeetti deddeebi'aa ture qoricha guuree galaa. Dhiibbus akkuma jedhaa ture geessaniiru waanuma garaa garaatti coraa turanii. Innarraa ammoo akkuma durii hojiidhaa galeetan akkuma durii xiqqoo kaleessa fooyyoo barbaade fooyyee re'eetan misgaanaa gaafan jedhu ijoolleen mana keessa guutanii jiru. Kottumee misgaanaatti cimina sila nama dhabanii rakkataa jiru naan jette haati manaa biraa sirii. Gaafan ol galu ijoolleen kun lama ta'anii hirkisanii jiru. Ani dhukkuma isa duraa sanatti itti cimeen jedhe malee hanganni kana wantinii godhee lubbuusa obbaasuudhaaf yaalii geggeesseen barree gabbooddee haasaa keessa ijoolleedhaa gaafa dhaga'u akkasumas goe gaafa jedhani qabaa bakka cheerchi geessinaan mana kana keessaa ganna baasuun qabdane. Inni mana kana keessaa gasi baasuu dhowwu sasii ajjeesuufidha waan ta'eef lakki baannee geessinaadhee ijoollee kanaan geessina dheetan jabaannee ala baafannee ala gaafa baafannu immoo achi tabba kanarra ga'ee nurkaa deebi'uuf ka'e akkuma hin taanetti finnee qabnee finnee gaafa finnu asii gara duuba kana kellaa duras ga'ee nurkaa deebi'uuf ka'e as finnee gara naa teessiif nannaasis immoo gajjallaa didee taa'ee cuwaan achuu dhandhee wajjin teenyee gaafa isaa warti siqaadhaan hundumaan finnee as teenyee obboleessi koo kun bishaan fudhate gaafa inni bishaan sana irratti kadhatanii bishaan abiddatti jijjiireera gaafa isaan jedhanii dhiigatti abiddatti jijjiireera dhugaa of harkaa qabdan namattis naquu dandeessu gaafa isaan jedhan mucaan qoonqoo isaattis ofiisaatii dhugee mucaattis gaafa naqu gaafa bishaan sana dhugu of gaggalagalee iddoo jiru bare gaafa inni iddoo jiru baruu fidanii asitti kadhatanii fi baay'ee isaas dubbatameera kanarraa ammoo ganaa dubbachuu dandeenya. Ani kanan jechuu barbaadu warra karaa feesbuukis karaa tiiktookis warri mana keessan teessanii ilaaltanii iddoon fayyina asidha iddoon itti fayyan asidha iddoo itti hidhaan ofii hiikamu asidha asitti kottaa fayyaan siniin jedha isa dhugaa waaqayyooti obboleessi koo kun asitti ilaaltan kuni otuu cheerchiin kun hin jiru ta'ee humni waaqayyoo mana kana hin jiru ta'ee du'uu danda'a siniin jechuun barbaada. Tomeen tola isaan jedhama kanan jiraadhu naannuma kanadha. Ani akka carraa ta'e obboleessa kiyya kanaan gibbii tokko galla. Anis beektaa hojii walitti dadhabee tanan galee dadhabee gaafa galu xiqqoo anis dugda kana dhukkuba ture jechuun mee xiqqoo ishina qorrisiisaa qoyee nan ciisa jechuun nama dhanii haadha mana kootiin jechuun galee gachiisee gaafa gachiisu jechuun shiwu jedhee gaafa shiwu jedhu mucaan kun kaleessas dhukkuba ture isaa morma irratti tureera garuu haa ta'uyyuu malee har'a immoo itti cimeedhanii kalee galgala akka carraa ta'e isaa soosisan ture waan baay'ee waliin haasofne ta'uu isa biraa galeeyyuu ture. Achumarraan ani ndoo shiw jedheen ture achumarraa micoon dhuftee tona sosochooftee kottumee misgaanaan ikkoo waan akkasii gochuuf naan jettee tona jechuun bakkuma hin jiruun bakka wallaalee sanaan ka'ee gaafan ka'u gaafan jira mucaan hin dubbatu kana san hin jedhu jechuun akka ta'etti ol fuunetoo ofitti hirkisnee jechuun bakka beelmee mana kadhannaas geessan inni fuunetoo mana baanee asiin geenye akka ta'etti ilma karaatti nu harka deddeebu asiin gaafa geenye asitti soomaa mucaan lakkaan yaada deema. Gaafa asis ga'ummaa kana san hin jedhu chumarraan bakka yeroo isaan bishaan fi zayitii mana bitadhaame mana hojjaan bishaan kana bitee tanan chumarraa irratti kadhannaame warra bishaan qabatanii furtan banadhaatu mana hojjenna jechuun bishaan kana banee yeroo isaan kadhatan bishaan kana ofii kiyyaaf dhugee tanan jechumaan isarrattis bishaan kana banee irratti gannaqe gaafa bishaan kana gannaqee irratti banee irratti gannaqu mucaan asii an dura jedhee ta'u san asii fi garagareetoo ilaalee ture. Bishaan kunis yaa'u fayyina bishaan kanarra sin jira. Ankiya isaa xummareera ankiyyatti immoo anis akka carraa ta'e dugda dhukkubee ture iyyuu gaafa sanaa kadhatan dugda kana gaafa narkutan waanti akka ibiddaa wayii keessa nan azare. Gaafa nan azare bakka dugdi ishee lapheen kiyya kunillee baay'ee naqamee ture. Achiin booda bakka hundumtuu kana lakkisee jireenya koo fayyaa ta'e. Kanan taasisuudhaan bakka mana kana keessa fayyinni hin jira kootatoo asitti fayyaa iddoo biraatti mala keessa hin balleessina fayyinni asitti argama waan ta'eef iddoo biraatti sirumaan deebina tokkottaaf asitti fayyaa jedha galatu. Maqaan koo Abdii Bishaan jedhama. Kanan jiraadhu naannama kanan jiraadha. Obboleessa keenya Misgaanuu baay'ee dhukkubaa ture torbee kanuma dhukkubaa mana kiimii dhaqeeraa mana yaalaas mana ogeessa safaraa dhaqeera garuu fayyuu hin dandeenye dhidhiibbaa naamni isa booda akka carraa amma hojiidhaa dhufee nan ta'an ture isa booda sagalee iyyaa gaafa dhaga'u gadan bahee yeroon gadi bahu haati warraasaa kun algaa irratti duukantinii taa'e ture. Morma isaatti saqii xaxatee jira jechuudha. Achi booda akka hin taanetti irraa baasnee isa booda gargaarree akka hin taanetti bishaanitti nannaqee ta'e waa tokko jedheetanii ijoolleen naa dhufan jechuudha. Gaafa ijoolleen naa dhufanii akka hin taanetti ol qabnee gaafa ol qabnu akka hin taanetti qaqqabneef karaa kanarratti iyyuu nurkaa deebi'uu yaada bakka
tuma jedhu qabnee Finfinnee as ga'e immoo kadhannaan kadhatamee fi amma fayyeera jechuudha.